Madaamin koo daakuu xaafii naaf iddee dhugaa dubbii dubbachuu fi ani waan jedhu qabu waaqayyoon umrii ishee haa dheeressu. Waaqayyoon madaamii kana rabbi isinitti haa qabu dhugaa waaqayyo waanan jedhuun beeku waaqayyoon nama akkanaa nama namaaf yaadu nama baqa nama namaaf yaadu nama namaaf nahu waaqayyo isinitti haa qabu madaamii gaarii madaamii eebbifamtuu waaqayyo isinitti haa qabu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatanii isiniin jedha. Yaa akka dhugaa rabbi dubbachuuf yaa waan baay'ee gammadeefani dhugaa rabbi dubbachuuf yaa ijoolleen yookiin akka kiyya dharraatanii jirtu akka ijoolleen baay'inaan jechuudha ijoollee baay'eedha kan biyya kana keessatti biddeen dharraa turtanii akkasuma immoo baqa nyaatuma Itoophiyaa waanuma jedhameeyyuu inni dharraana maaliif ani dhugaa dubbachuuf hedduun dharraa keessattuu baqa wat Itoophiyaa waxattee gaafa nyaattuudha biddeen torfattee baqa dassi nama jedha jechuudha hanguma fe'e illee ta'u waanuma ofii keetii duratti barsiisantu irra dassi jedha beektanii nuti maaliif amma ruuzii binaaminne kana baay'inaan bakka hin nyaannaa akkuma waan taane malee baay'ee nuuf mijatu jechuudha waanuma itti dhalanne jechuudha. Na akkasuma isiniin jedha hordoftoota kiyya akkasuma kan warroonni chaanaala kiyya faaraa taatanii sabskraabii godhaa asumaan illee koottaa warri biddeen dharraatanii koottaa ani Saudi Arabiyaan jira isiniifan ergaa warri barbaadan keessan na dubbisaa isiniifin ergaa biddeen xaafii akkasuma immoo barbareellee yoo barbaadanii bunallee yoo barbaadanii isinii galee bunallee barbareellee isiniifin ergaa jechuudha. Injira bunni si jammar baay'ee jiraayyuu buna baay'ee qabna dhugaa dubbachuuf hedduudha bunni jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha yaa keeshaa tokko fidanii kuntaala tokko fidanii bakka isaa fidanii beeku numa hir'ama dhumuu guddaa mana kanaa jechuudha. Amma akkasiin jira koottaa isiniifin kennaan isiniin jedha walumaa galatti. Inna akkuma argaa jirtanii kuni kaa biddeen xaafiti jechuudha. Yaa'u in bitan bishaarrattan tolche malee eelee mati beektanii garuu bareedaadha galata waaqayyo maaliif osoo eelee ta'e kana caala bareeduu danda'an beektanii eelee fi immoo bishaan garaagarummaa guddaa qaban beektan biddeen yoo tolchu irratti garuu dhugaa dubbachuuf bareedaadha. Isiniin jechuu barbaada daansuudhaanii yaa dhugaa dubbachuuf kaa waanan jedhu hin qabu madaamiti kan naaf godhe jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kunooti daakullee isinitti agarsiisaa isa kanaadha daakuni diimaa fi adii naaf fidde jechuudha isheetu fidee dhugaa rabbii ani waan akkasii hin gooti jedheellee yaadeen beeku garuu baay'ee nama gaariidha ofuma isheetti fuuyyu baay'ee nama gaariidha dhugaa waaqayyo umrii ishee haa dheeressu baay'ee nama gaariidha jechuudha naa ofuma isheetiif naaf fiddee jechuudha walumaa galatti. Ofuma isheetii fi naa xalabdee naaf fiddee waan qarshuma isheetiin naaf fiddee jabanaas isheetu fidee xaafii adii fi diimaas isheetu fidee akkasuma immoo barbareellee fiddeerti isinitti agarsiisa jechuudha xaafii daakuu fi barbareellee isinitti agarsiisa jechuudha. Akkasuma immoo dhugaa dubbachuuf waan aannan dide shiroo fi dhadhaan didishii dhadhaa sunillee hin jira maalidhaan jettee shiroon illee natti shiroo immoo nan qaba shiroo biyyarraa naa dhufe waan ta'eef duraan barbaree immoo naaf fixe waan ta'eef malee qaataa naa dhufe jechuudha. Annaan dhugaa dubbachuuf hedduu takka hin gammade jechuudha bakka biddeen xaafii biddeen nan tolfadha duraayyuu an garuu biddeen xaafiiti miti biddeen qamadii tan tolcha malee biddeen xaafii tolchee hin beeku asitti jechuudha biyya kana keessatti awwal marraadha dhugaa dubbachuuf awwal marraadha. Biddeen xaafii tolchuun koo awwal marraadha isiniin jedha. Dhugaa hedduu takka jechuudha anaa abdii sadhamu caala nyaannee jirra hojjetannee jechuudha. Innaa yaa'u inni si nyaatti namni jarabichaatu isaan nyaanne malee jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha akkasitti niitiin koo shaashambaana goote isiniin jedha hordoftoota kiyya waaqayyo nama akkanaa isinitti haa qabu waaqayyo madaamii akkanaa isinitti haa qabu waan inni jedhu hin beeku. Waan nama mana kana fidu waaqayyoonni nama gaaris isaanaaf ittisiisu nama haarawa soqachaa jiru nama afaan beeku nama hojjetu yaa'u nama daa'ima guddisuu beeku waan akkasii soqachaa jiru jechuudha.
kan akkasiit barbaadan isaanii ijoollee haarawan barbaadan ijoollee haarawa ta'e anu biyyarraa nafidaaf garuu haarawan barbaadani ani maaliif galuuf waan an ta'aa jiruufi na baqa waaqamti nama gaarii akkuma isaallee waaqayyo nama gaarii akka keetiin taa qabu naan jedhu anis akkasumatti isaanii eebbisa maaliif waan gaarii ta'aniif dhugaa rabbii hedduu takka gaariidha manni kuni ani wokin mana jiruuf osoo hin taane hedduu gaariidha hedduu sitti hin dubbatanii waan takka jechuun waan ati barbaadde hunda sii godhu waan ati barbaadde bakka ati barbaadde taanaan kana naa godhi jennaan hirma sii gooti niitiin tuni jechuudha dhugaa rabbii niitiin namtichillee kana godhi jennaan bakkumatti waa hasas sii fidu jechuudha sii fidu maa kana taata akkas taata jedhanii birrii sirraa fudhannaa birrii ta'e as kennee kee akkasii damoosa keetti irraa murannaa waan akkasii isaan bira hin jiru jechuudha lumaa galatti hin jiru isaan bira jechuudha maaliif baay'ee mana gaariidha akkuma argaa jirtan kaakunooti daakuun jechuudha kun daakuu adii fi daakuu gurraacha xaafii gurraacha fi xaafii adiidha jechuudha akkasuma jamanaadha jamanaan xiqqoo nalaa xiqqishaattee barbareen isin jira jechuudha dhadhaaf immoo shiroon handi waan ta'eef nan qaba dhadhaallee maazarii kootti na arga biyyarraa waan ta'eef nan qaba yeroo coon biraazarii kootii dhuftu jechuudha እና bakka dhugaa maal jedhee isin isaa himu dhugaa rabbii akkasitti sapiraasii na gootan dhugaadhaas seenee fiddeetiin hin jechuudha hojjedheen jira viidiyoo kana immoo biddeen kana isinitti agarsiisuuf malee hojjedheetiin jira jechuudha viidiyoo isaanii akkasitti na bashannansiistee waaqayyo ishee eebbisuu sin jedha akkasuma immoo yaa jabanaa kan jedhaaf jabanaa kana baay'ee soqaa turte barma jirrallee dhugumaayyuu siif hin xalaba jettee jechuudha እና akkuma carraa tiktok irratti agarree xalabde malee akkasisin hin jedha hordoftoota kiyya waaqayyo immoo nama akkanaa madaamii kanaa madaamii gaarii madaamii eebbifamtu madaamii namaanaatu rabbi isinitti haa qabu sin jedha takka kan ofiishiitii sii fiddu dhiisiti tan ofiishiitii sii fidduuti kan mana jiru karaa gaafa nyaattu yookiin ofii keetti bitattee gaafa nyaattu sin jaalattu jechuudha takka hin jirtu bee madaamiin akkasii dhugaa rabbi hin jirtu mee hin jirtu jedhamee koomentaatti barreessaa hin jirti madaamti kama ofii keetii bitatteeyyuu kan sin jaalanne jira jechuudha fuma bitattee nyaattuyyuu yoo ati nyaatte isas sin jaalanne jira keenyi kuni waan barbaadde gaafa godhatte nyaattu namni si dhoogu hin jiru waxii barbaadde natti barbaadde waxattee gaafa nyaattuyyuu namni maa godhatta maaliif nyaatta sin jedhu hin jiru dhugaa rabbi namni takka jechuudha namtichi sitti hin dubbatu niitis sitti hin dubbattu edaa ka omsi walirraa beektanii amma namtichi sin beeka waan jiraniitii tanaan waan badduu eessa beektanii aatu madaa amala namaa barachaa deemtuun ashees keenyus barachaa deemteen akkasuma walitti maxxanne jechuudha waan barbaade jechuudha waan barbaade amma isaa kanaaf jenne amma uffata wayii riyaad keessa jira suuqiin Itoophiyaa uffata aaduma hunduma jira bareedaa abashaatis hundi isaayyuu jira laaltee kun riyaad ma jira naan jetti dhugaa rabbi riyaad ma keessa jira naan jettee yin jire nugaa eessa jira bakkicha eessa jira siifan bitaa naan jetti qamisii siifan bitaa bakkicha eessa jira bakkicha bichaa natti naan jetti dhugaa waaqas hin jobbolee tokko sobde dhugaa dubbichuuf gaafa yoon ani amma viidiyoo kana akkanatti ishiitu kiisii kana hunda isaatti qayyaree tolchite ani suuraa kaasetanan viidiyoo waraabaa tiktok fi yuutuub irratti jenna waraabee bakka naan jette achumaan maaliif kennaa keetii situ naa bitee situ waan godhe dirqaman jedhanii hiriyoota kootitti muunii waaqayyo madaamii kanaas ni kennu jedhaan jedhee እና yoon akkana jedhuun kana hin sobdaati naan jedhu maaliif hin jedheen እና ofii isaaniitti sobu isaan madaam isaanii hin gootu fi kanaaf akkas jedhu yoo isin gaarii taatan madaamiin gaariidha yoo isin badduu taatan madaamiin badduudha naan jettee dhugaa waaqayyo jedha maaliif gaafa ani yeroo hundumaa itti men jira beektani waan isaan naa godhan kana waan mana keessa uffadhu sun taane waan namni iji namaa laalu kana yookiin uffata isaa ta'u waan barbaade waan gaarii taanaan nama waraaba viidiyoo san maaliif viidiyoo san ol kaa'uudhaaf viidiyoo san gaafa waraabdee ol keechuu isaanii yaadataa jechuudha akkasanii hunda isaa yoo waraabin jira namsi shaamaru kan ishee dura boqattee illee kan ammaallee jechuudha innaan akkasii madaabii ta'e waaqayyo umurii siifaa dheerisu naan jedha